ta'uu dandeenya. Ijoolleen kun ijoollee rakkoolee hedduu keessatti biyya keessatti rakkoo adda addaatiif saaxilamanii san booda biyya alagaa keessa bishaan hamaa isin beektan san keessa dabranii rakkoon xiinsammuudhaa psychological problem ijoolleen qabdu ni jirti. Egaa achi dhayitee boodas qoricha sammuu adda addaatiif saaxilamuun ni jira. Akka dhuunfatitti namoonni sammuu isaanii jeeqamanii jiran kan yakka akkanaa hojjetaa jiran beeki wanti Oromoonii fi Itoophiyaan gosa diin kana keessa dabre. Collective psychosis keessa waan nama galchuu wal maraatuu waloo manni biyyattii guutuu sadarkaa maraatuu keessa galuu danda'a ture. Rakkoon kun ni jira. Tokko kana lammaffaa kanarra dabaltee atakaaruu wal morkii dhuunfaa kan social media irratti social media kun akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Yoo if martee if qabdee deemuu dandeesse malee yoo if gadhiifte yoo laaltan ijoolleen kun waggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu ittiin fakkaatu computer game itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin kenna lolli drooniidhaa kun amma namni dur waggaa ol lolu kilaashii isaa ta'u girnoo qabatee wal harkaatti yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa waan wal dha'uuf ani hin du'a jaa nama duus ni harka waliin hafuudhaa jira. Waliin hawuu sodaachuunis dhiiga sodaachuunis ni jira. Wanni drooniin tun fidde maali? Fagoo teessee nama dhooyta. Nama dhawusaa biraan geessu atillee hin dhayamtu. So what this drone warfare did? Emotionii dha keessaa baase. Bikka takka ruumii droonii tokko dhaqee ilaaleen ture biyyoitiitti. Ijoolleen achi keessa ijoollee xiqqoo ijoollee amma 20 keessaa tana hoggaa lolarra droonii dhukaasan akka nama geema kompiitara taphatuutti if ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitara taphatuutti ilaalanii jechuudha. So social media kanarratti ijoolleen jirtu tuni wal morkii wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphatanitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasi aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoolleen amma 25 gadii tana dhiisuu fi dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenyaa warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran kan cufa luqumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggaa laallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara social miidiyaatti fidan abalu laayikii kan akkamina jaalerra wallola dubara irratti qabanirra fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa kana maqaa isiniif hin dhaa qoradheetiin jira oolma ijoolleen diaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa yoo dhuftee jechuudha. So rakkoon biraa ka agarru gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali? Yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf achuulee nama tokkotu alartiitti na godhe qorate yeroo walajjeechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaatii Itoophiyaa keessa jiraate. Yeroo oowwii siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaala'insa jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irra dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhu'a asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjechaawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti hin beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaa ni agarra. Sankoo osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isin tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo adda addaatti biyyoota Arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira kun isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo tiga biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warra amma isin agarre social media irratti mul'anne ka dur dahannati wayyaanidhaa turan. Ka dahannati Yaman turan. Ka dahannati Soomalee turan. Ka dahannati Eertiraa turan.
كدهنتي بالزقنا ترن دلدل كيسة المساجر بيزنس أبودا ده ونه جربوا نوجا قرانون كيسة تموتوا مساودي ده إرتياده سن دايفرت وجودا فوقات يفنون هواسة تروح دايفرت وجودا فيس أكفا يدا منوانا قرر جرايتو ولي قالت توني ديما جرغوني وان تتما كابو لبو نمادي بيرو تتما ميتي واني باية غراسي نياتو نمني ooyiruu qindii takka osoo qabaatee irra qotajuu danda'e bishaan hamaas isin beeyta sirra cehee ibidda biyya arabaa san keessa hin dhaqu osoo ooyiruu qindii takka qabaate amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaan ijoollee baratte hojii mootummaa ni dhaban ooyiruu qotasan hin qaban aayyoof abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee cafaqamtee rakkattee garas deemti warra kana ajjeefamaa jiru warri ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isinuu isaadhaati warra sooshaal miidiyaa irra wal arrabsu kana osoo taate barra koon qabu osoo aslii fi hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta isaan namni isaan tuqu hin jiru nama sooshaal miidiyaa irratti wal loluu dhiisi bilbila harkaa hin qabne ka eega bishaan dhuge guyyaa meeqa agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoona jeesu deemtan womana nyaachisaa kajoo tokko agartanii ijoollee waan takka firraan quban qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu taa bakka sanitti arsummaa walloo harargee jimmaa dhiisii namummaan irraa badee if jibbite nama ijoollee shan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhanii waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha kana keessatti ka maafiyaadhaa naa gala ta mootummaadhaas naa galti siyaasa garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite kammoo liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate arra gaddeebi'ee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate miskiina lubbuu fi ayyoo faabboonsaa akka milishaa hin ajjeefne lubbuu isaa mallaqaan bittee suutiitti argite ajjeesaa jiraa jechuudha hiraarsaa jiraa jechuudha balaan tokko nurra gahaa jiru dhumaatii namaati akeekni waan kanaa maali jennee alaallu tana jeetiin raabuu akeekni waan kanaa tokko jarri maafiyootatis namoonni dhuunfaa kunis dantaa dhuunfaa fi waloo geggeessuudha barbaada miidhaaf akeekni waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti waggoota 8 dabre kana systematically oromummaa caccabsuudhaaf oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokkotti duubbee deemtee hoggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti ijoollee qabsoo keessa turtellee miti deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jedhamtuun akka jibbu namni qabsoo Oromoo tan akka jibbu Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira kabiraa gandatti uummata suura barbaadamaa jira ijoollee tan olaalte maali abaluu ilma walloo kormicha arsiidha jeyna alaa maali oborraa maali jimma deliberate maaliifi hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhayte asli Oromiyaa ajjaa bara kun asli koo osoo hin ta'in Oromiyaa san qabata namni hoggaa ati waa dubbattu Hamzaan kun oduu Hamza Harargee ka jiru taate maal jedhama Hamza waa godhee osoo hin ta'in Harargee sanitti namni maxxana this is deliberate laal akka namni Hamzaatu waa balleessee osoo hin ta'in Harargee waa balleessee yoo kaab fakkeenyaaf kaab oborraa ta'e kaab san dhiisaniiti oborraa waa godhee deliberatedha gandummaan akka dagaaytu
beek amma afuri mi kaasa warra gurguddaa Oromoo keessa afuri bara amma lola kana keessa ka garuu jara Harargeeti Arsiidha Jimmaa fi wal sambooda walla tana hoo garam fidan artummatti si fidanii maali si fidan Harargee tanaas alaa fi jaarsoo gas si fidan Arsii tanaas yebaaleelii siin jaas dhufe this is deliberate waan nama gadhiisu bira tokko isinitti himu waan nama qaaneessu keessa ijoolleen amma qorranne keessa hedduun aanaa lamarraa dhufti Arsii aanaa sirkaati Isa madada qeerro sheriyaa dingalchi baba sheriyaa dingalchi qeerro itti fufe waan hedduu gadhiisise mataan nyaatu tokko keessan siima ijoolleen amma kalee fi hagaan gammaa garetun hedduun takka ijoollee sirkaati Arsii baa hedduun biraa immoo attummaa furseeti wallo keessa aanaaleen lamaan tuni azaaba keessa jirti arra biyya san keessatti sirka waggoota 5 dabre kanaaf ilmi namaa guyyarraa dhuma guyyarraa ajjeefama manneen hidhaa guutanii manneen barnoonni jiru namni mana barnoota keessatti hidhaa jira guddaan isaanii shayinii isaanii hin hafne namni hin jiru hartummaa kanaas guyyuu lollitti banama nama meeqa keessaa dhumaa jira nuun maal beeyna ijoolleen teenya ta'olloo hedduun gargaaraa turan gaafa OMN godhaa ture sun nu bira tartee maal wanni yeroo sabni ijoollee sana beeynuun waan qaban kanarraa ummanni sun akka iftiisuuf akka jabaachuuf gargaaraa turan Iyyaasuufaa wajjin dalagaa turre rabbi ta'aa raaramu arra garuu hawaasa fi tinni sooson ta'in qawwee walii bitteetti wal fitti ijoolleen tun gosa gosaaf qeeqee ijaaramte jechuudha namni akkamitti sirka keessaa ba'e dalagatee ayyoo fi abboo isaa gargaaru bar sirka keessaa ka dhiibamee cafaqamee ba'e ilma sirkaa waan ta'eef osoo ta'e Oromoo waan ta'eef hartummaa furseetitti kan namni isaa ayyoo fi abboon isaa amataa gadaa dhuman waan inni goofaree ol filateefi miti waan Oromoo ta'aniifi ayyoo fi abboon isaanii sa'a gurguratanii sa'a elmatan gurguratanii sangaa ittiin qotatan gurguranii karraa dallaa kafalanii isa erganiif nuuf waa godhaaf yoo xiqqaate lubbuu baraare yoo rabbi immoo isaa dabarse ganda isaatii fi maatii isaa gargaara janiiti ijoollee akkanaa tana achi baasanii walirra duulchisanii deemaa jiran jechuudha kun akeekni isaa akka weetan ijoolleen biyyoota arabaa tun qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota arabaa isin har'a baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayne sheekonni keenya ulamaayin keenya qabsootiin isan achi galanii hoggaa achitti qooyyaayan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis ceesa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30 40 galaat turan gaafa dhawra turun too jiru